Ashamaa akkam jirtan hordoftootaaf kabajamtoota maatii Almaas Salaalee 32 jalatti argamtan biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan nageenyi waaqayyoo iddoof lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuutti barbaada. Akkam jirtan fayyaa keessaniidha. Ana bira nagaadha. Isin birallee nagaa akka ta'u waaqayyoo irraas abdiin qaba jechuutti barbaada. Kanattaan sudhaan obboloota koo biyya keessa taa'uudhaan biyya alaa taa'uudhaan laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan maamila koo ta'uudhaan warroonni koomentiidhas na jajjabeessitan galata guddaa qabdanii galatoomaa dhugaa jecha hin qabu jechuudha. Akkasumalleedha keessattuu obboloota koo warroonni waliin garee tokko keessa jirru haala mijatuuf haala hin mijoomne keessa taa'uudhaan kan na jajjabeessaa jirtan dhugaa olmaa keessan waaqayyoon isiniif haa deebisu jechuutti barbaada. Ammalleen laayikii sheeriin keessan akka na biraa hin hafne asumaan dhaamsa koo isiniif dabarsuutti barbaada. Chaanala kootiidhaaf guyyaa 3 akkas guyyaa 4 badeetii jira dhiifama isin gaafadha. Haaluma jireenya tirraan kanaaf malee isin dagadhee miti jechuutti barbaadetananii asumaanis immoo har'amoo qophii biraadha walitti deebineetti jirra yoo fedhaaf heeyyama waaqayyoo ta'e kana booda jirra jechuutti barbaada. Qophiin nuti irra qabannee dhufne walaloodha haga xumura walaloo keenyas akka nu faana turtan asumaan dhaamsa keenya iddoo barumsa qabus akka irraa barattan iddoo dogongoraa yoo jiraate immoo saanduqa koomentii jalatti akka nu beeksisan asumaan dhaamsa kootiidha. Koomentiin keessallee nu jajjabeessa waan ta'eedhaaf koomentii saanduqa jala nuuf teechisuu hin dagatinaa isiniin jedha. Asumaan gara walaloo kootti isin dabarsa. Ayyaana qabeettii siin jedhu dhaloonni hundumtuu maqaa kee waamu. Beetalahamii ifni argame fayyisaa addunyaa sirraa argame. Caalchisee siin jedha haadha koo haadha gooftaa Iyesuus sirraa kan argame ifni addunyaa. Daandii nageenyaa jedha gaarummaa waa'ee kee kabajaan si faarsa Daawit maqaa kee. Eenyummaa si fakkeessaa fakkii hin qabdu tasuma arjummaa kee guddaa kanatti nuuf kennite. Faayidaaf miti kan ati nu waamtu gaarummaa kee isa baay'eef malee. Galaana fakkaataa eebbisirraa argamu dheekkamsi diinaa tasas hin argatu. Maariyaam jechuu hin dhiisu tasuma maqaa kee itti adeemin hin quufu mana qulqullummaa kee keessa. Jaalalli kee danuudha namootarra caalaa ati hundaa olii eenyuun siin madaalaa. Kan kaleessa dhiisee kanarraa waa'ee kee yaada kan si keessaa burqu eebbadha uumamni kee. Haadha jaalalaa beektuu keessa namaa osoo nuti sin gaafatiin dursitee kan beektu keessa namaa. Nuufis taatettaa yaa haadha jaalalaa nus si faarsinaa haadha keenya. Lammummaan koo si'iidha deemsi koo Maariyaam maqaa kee kaasnee tokkummaa kaane. Mana kee keessaa dhugaatu jira galata siif dhiheessinaa nutis ijoolleen kee. Ragaa baay'ee qabdaa kan ragaa siif bahuu Hisqeeliif Daawit kan dubbatan keessa sanyii olmaa kee. Ayyaana qabeettii siin jedhu dhaloonni hundinuu eenyuun siin madaalaa madaalli hin qabdu. Ayyaanni fi eebbi kee har'as ijoollee keetirraa akka hin baane Maariyaam giiftii koo. Ayyaana qabeettii jedhu dhaloonni hundumtuu maqaa kee ol kaasuuf ifa barii burqituu jireenya ilma namaa Maariyaamii. Madaalli hin qabdu tasuma kan ittiin sin madaaluu galata siif dhiyeessu ijoolleen kee hunduu. Walaloon koo asuma irratti xumurameetii jira.
Iddoo dogongoraa akkuma dura dubbadhe saanduqa komentii jala bakka barumsa yoo qabaate immoo akka irraa barattan dhaamsa kootidha. Haga qophii biraa walitti deebinuttis turtii gaarii isiniin jedhaa. Horaa bulaa deebanaa baay'adhaa lafa guutaa nageenyi rabbii iddoo lafa jirtanitti isin faana haa ta'u.